Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Oduu gaddaa. Tarabbii hin beekanii maal waa godhanii jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duun bakkatti duun akkaataa itti duun wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni rabbii ga'e achiin tarkaanfannu namootuu hadhaa du'aa dandhamuuf ta'a. Irraan ooltu guyyuma lakkaa'anna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin, jiraattee hin mul'anne. Jiraattee qaamaas hin argin, duutee reefka keen argin. Kana kan rakkoo yaaddoo fi maatii. Qalbiin alatti rarraatee akkaataa keessa jirtu tilmaamuun dhibee. Gaafii galgalaa ganamaa furmaata hin qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwee ijji imimmaan qorsuu didde. Tattaafiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbiin alatti rarraatee goggoyte tarii yoo qorsitine jenneeti. Suuraan armaan olitti argitan dhalataa lammii Itoophiyaa sabaan Oromoo kan ta'e maqaan isaa Abdallaa Jamaal kan jedhamu gara fuula rabbii deebi'ee jira. Guyyaa 22 baatii 10 bara 2024 biyya Yemen magaalaa Maaribii fi Aljoof jidduutti rasaasaan dhawamuudhaan erga mana yaalaa Aljoof geeffamee yaalamaa tureen booda lubbuun isaa dabartee jirti. Haga ammatti osoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa Aljoof keessa jira. Dhimmi isaa mana murtii magaalaa Aljoof keessatti qabamee jira waan ta'eef maal hodaraa warroottan suuraa nama kanaa beeytan gara maatii isaa biraan geessanii dhimma isaa kana jala hordofuudhaan haala itti awwaalamu gootan kabajaan isin gaafanna. Fuulli rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaafi. Fakkaataan akkanaa kan biroo biyya Yemen baay'ee waan jiruuf jecha viidiyoo kana shee waliin gochuudhaan waliif raabsitanii akka wal biraan qaqqabsiiftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Horaa bulaa doobanaa galatooma.